Magaalonni biyya keenyaa hedduun pilaaniin ala waan hundaaniif kun ammoo miidhagina magaalotaa irratti dhiibbaa uumaa jira. Ijaarsi seeraan alaa fi weerarri lafaa naannoo magaalotaatti gaggeeffamus rakkoo magaalaa ijoodha. Yeroo dhiyoos ijaarsi seeraan alaa magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee keessatti babal'achuun tajaajila hawaasummaa kennamuuf danqaa ta'aniiru. Dhimmicha irratti Addis Miidiyaa Neetwoorki Addis TV sagantaan afaan Oromoo hoogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi itti fayyadama Lafa Oromiyaa Obbo Guutuu Laachoree waliin turtii taasiseera. Obbo Guutaan saamicha lafaa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru dhaabuu fi seera qabsiisuuf hojii xiyyeeffannoon hojjechuuf karoorfanneedha jedhan. Saamicha lafaa waliigala Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamu keessattuu ammoo naannoo Finfinnee irratti gaggeeffamaa jiru akkaataa seeraa fi dambii qajeelfama jiru irratti hundoofneet ijaarsa alaa kana hin dhaabsifna. Dhaabsuu qofa doon ta'in namoota faddaalaa lafaa ta'anii lafa uummata Oromoo harkaa baasaa qonnaan bulaan Oromoo maallaqa xiqqaadhaan lafa isaa akka gatee akka deemu warra taasisan irratti qaama seeraa wajjin taanee tarkaanfii irratti fudhanneet lafti akka hin saamamne taasisuudhaaf karoora baafannee jirra. Kana hoo baafan egaa qaamni nageenyaas nu wajjin dhimma kanarratti labsiinis qaama nageenyaa bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaas ijaarsa alaa to'achuu keessatti labsiidhaan aangoon isaaniif kennamee jira waan ta'eef lafti seeraa fi seera qofaan qajeelfamaa fi dambii qofaan akka bulu hojjechuudhaaf karoora baafneetti deemaa jira. Rakkoo daangaa naannolee biroo waliin jiru furuuf mariin hooggantoota naannolee waliin kan adeemsifamu ta'uu Obbo Guutaan kan himan. Lafti al tokko uumamee jira abbaan ta'e kiisitti kaa'atee kan deemuu danda'u miti daangaan isaa hin beekama. Jaarroleen naannoo sanaa hawaasni naannoo sanaa daangaan Oromiyaadhaa eessa akka ta'e hin beeka sirriitti. Kan daangaa naannolee biroollee hin beekama. Isa kana marii qofaan akka hiikamu walitti bu'iinsaan oduu hin ta'in naannolee wajjin walitti dhufeenya kenna karaa cimsuu danda'uun garuu ammoo daangaa kenna ammoo diriirii biraatiif otoo hin dhiyeessin karaa nagahaatiin rakkoon daangaa akka hiikamu qaama dhimmi ilaalu wajjin hojjechuudhaaf kan karoorfannee deemaa jiru jechaadha. Rakkoo weerara lafaa fi ijaarsa seeraan alaa kana furuuf hojiin lafa kaadastaratti galchuu hojjetamaa jira jedhan Obbo Guutaan. Akka tiksee ulee qabannee lafa eeguun hin danda'amu. Hujimaataan wanti hundumtuu kan hidhamuu qabu. Hojiin kaadastaraa baadiyyaa irratti bal'inaan hojjetamee jira. Keessattuu qonnaan bulaa sartifikeetii isa lammaffaa qonnaan bulaadhaaf bal'inaan kennamee jira. Achirraa qonnaan bulaan kennas fayyadamaa ta'aa jira. Keessattuu sartifikeetii lammaffaa sun warri argate sun baankii irraa liqeeffachuudhaaf mirga qaba. Wabii biraa oduun barbaachisiin sartifikeetii sana qabsiisee maallaqa liqeeffachuu jalqabee jira. Kun bu'aa guddaadha. Karaa biraatiin kaadastara keessatti galee lafti eessatti maaltu jira wanti jedhamu kun kaadastaraan sirnaan to'atamee sistema keessatti galee teknooloojiidhaan deeggaramee gaafa to'atamu ijaarsa seeraa alaa wanti jedhamu kun hin dhaabbataa jechuudha. Uummanni Oromoo qabeenyi isaa lafa ta'uu hubatee oduu faddaaltotnii fi daldaaltotni afarsaniin lafa isaa gurguruu hin qabu ilmaan isaaf dabarsuu qaba jedhan Obbo Guutuu Laachoree. Qonnaan bulaan Oromoodhaa wanti inni qabu dinagdeen inni qabu dhaloota isaatiif dabarsu kan inni illee abbaa isaa akaakee irraa fudhate deebee immoo kan daa'ima isaatiif kan ilmoo isaatiif dabarsu qabeenyi Oromoon qabu guddaan qabeenyi lafa. Oromoon gaafa lafa dhabe lafa dabarsuu ilmaan isaatiif intala isaatiif gaafa dabarsuu dhabe gaafas uummata Oromootiif aadaa isaa dabarsuu dadhaba eenyummaa isaa dabarsuu dadhaba jechuudha. Warshaan garaagaraa ollaa isaatiif yoo ijaaramu warshaa san keessatti lafa isaa qabatee sheerii galee abbaa warshaa ta'uu hin danda'a. Lafa isaa abbaa ta'etti gurguruu akka hin qabne dhaamsa carraa kanaan dhaamsa kana dabarsuun barbaada.